Abshir yaa nama abbaan manaa kee haadha manaa biraa isirratti fuudhee hin gaddin, hin booyin, hin yaadin. Yeroo ammaa kana abbaan manaa kiyyaa na jaalataa narratti hin fuudhuu jedhanii yaaduun hinumaa hin jirtuu jechuudha. Kanaaf yaaduu fi gadduu fi boo'uu fi aaruu hin barbaachisu. Yaaduu fi gadduun aaruun nama sanii gammachuu fakkaata. Kanaaf kana maraa dhiisanii ofii ofiitiif yaadu. Ofii ofiitii fi ilma ofiitiif yaadanii sammuu ofii cinqii yaaddoo hiraarii dhiisanii abbaan manaa kiyya maaliif narra fuudhee, ana maaltu narraa dhir'ate, anarraa maal dhabee, ana maaltu natti hanqatee jedhanii gizee of cinqanii miti jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiirri osuma ati abbaa manaa kiyya ana jaalataa, anumaa wajji jiraataa, ana malee biraa laaduu jettee waan barbaachisu gootee ankabaa qabdu gadi ba'ee jaartii lammataa fuudhaa jechuudha. Jaartii lammataa dabalatuun akka waan biraa tokko isaatti fakkaataa jechuudha. Yeroo ammaa kana namni kamiyyuu abbaan manaa irratti hin fuudhin, namni narratti hin fuudhu jedhanii amanuu hin barbaachisu jechuudha. Fuudhullee haa fuudhu, dhiisullee haa dhiisu, ofii ofiitiif of yaadanii ilmoo ofii jabeessatanii guddifatanii itti achi dhiisan malee yoo cinqaman yoo yaadan sammuu ofii of hiraaruu fi of cinquu yoo taate malee bu'aan biraa hin jiru jechuudha. Gizeen ofiif yaadan, gizeen ofiif firii ta'anii jiraatu. Abshir haamileen sin cabinii yaadu shamara abbaan manaa kee haadha lammataa ani jaartii lammataa sirra fuudhe haamileen sin cabin. Jabaadhu sitti dhagahamuu dhabeeti miti, aariin sitti dhagahamuu dhabeeti miti, yaanni akkuma dhiirri niitii isaa takka dhiira biraa yoo bira arge inaafee rakkoo biraa keessa of galchu san dubartilleen daran san caala inaafti jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halima Oro Tube. Welcome ashamarka kafuuni hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne nageenyi keessanaa qaqqabu hordoftoota kiyya. Alaaf biyya keessaa hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne baga jiraattanii baga yoo na eedanii warroonni jalqabarra hanga amma na hordoftan galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee like share gochuun dagatinaa horoonni haroo taatanillee welcome baga gama YouTube channel kiyyaa nagaan dhuftanii isin jedhe maatii YouTube channel kanaa ta'atii subscribe like share gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee karraa waa'ee Sayidooti akkuma miidiyaa social media TikTok social media YouTube irra deemaa jirutti baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Niitiin isaa amma qaata obsitee viidiyoo dalaydii amma hanga himimmaan boottu geettee isiniin jirti. Kanaaf hin barbaachisu jechuudha. Abbaan mana tokko yoo jaartii lammataa fuudhe osoo nama jaalatee niitii qalbiin cabsuu irratti hin fuudhuu jedha. Kanaaf dhiirri yoo nama hin jaalatin hanga takkaa miti hanga afurii fuudha. Kanaaf of yaaddessuuf of cinquu of rakkisuu hin barbaachisu jechuudha. Sammuu ofii firii ta'anii gammachuu ta'anii ilmoo ofii wajjin fataa jedhanii jiraachuu kalas rabbiin ilma naaf kenne jechuudha. Alhamdulillah ilma ofii sanii wajjin booharanii fataadhanii dabarsanii dhiirsa kiyyaa na jaalataa niitii biraan irratti fuudhee qalbii kiyyaan cabsuu ka jedhamu kan namarratti hin fuune jechuudha. Dubartii biraa deemee namarra fuudhu immoo dhiirsa namaati miti jechuudha. Haa nama fuudhu malee dubartii hedduu fuudhuu eega barbaade suni dhiirsa namaati miti ka dubartii afuriiti jechuudha. Dhiirri nama taata biraankii daragaa amma Sayidoon amma Ayyuu Sayidoon qubeellaa godhatee jira. Maal godharee obsu malee carraan biraan jiru. Ayyuun nikaa hidhatee qubee godhatee jira. Kanaaf niitii isaa odoo isin taate maal gootanii yoo namoonni hedduun komantii jala barreessanii yoo fuudhe maal rakkoo qabaa yoo namni jedhuun odoo isin taate maaltu isinitti dhaga'ama narratti murteessina bakka keessan fudhaa laalaa maaltu akka isin mudatu dhugaadhaan namni namatti murteessu jechuudha. Kan namni rakkoon kun irra hin gahin yoo namarra murteesse malee namni madaa akkanaa qabu gonkumaa jecha hin taane namarratti hin murteessu jechuudha. Gubata abbatu argaa ka itti seenetu nama beeka malee ka itti seenee nama beeku jechuudha. Yeroo namni komantii tokko mara rakkoo qabu yoo sirra fuudhe namoonni jedhu kun osoo abbaan manaa isaanii irra fuudhee ka ruhii ofii baasu yookaan ka qawwasu jechuudha yookaan ka bultii ofii daddaffiin dhiisu. Kanaaf namni obsa qabaatee of jajjabeessee obsa qabaatee bakka guddaa gayaa jechuudha. Yeroo ammaa kana of jajjabeessanii
nafsee ofiitii fi ilmoo ofiitii fi haadha ofiitii fi jiraachuudha jechuudha. Kanaaf namni dubartiin tokko of ajjeestii dubartiin tokko aartee waan biraa keessa galtii takka immoo bultii ofillee ni diidii jechuudha. Bultii ofillee yoo diigan yookiin abbaa manaa gaarii argatanii yookaan badaa argatanii sun waan nama qunnamuun beekamu jechuudha. Fi rakkoodha ima namaa gala miidhamni kee rakkoon kee cinqiin kee ima namaa gala waan addaatu namatti dhagama jechuudha. San abbaa miidhametu beekaa jechuudha. Nama miidhamee arge namaaf beekaa jechuudha. Miidhameen argine immoo namaaf hin beeku. Huma salphaa itti fakkaata jechuudha. Rabbiin abbaa manaa yoo fuudhellee niitii ofii lachuu walqixa jaalatee walqixa bulchuun haa taasisu jechuudha. Warroota fuudheef kanaaf miira addaatu namatti dhagama. Miira yaaddoo, miira jireenya bultii ofiitu nama jibbisiisuu nama dhagamaa jechuudha. Kanaaf namatti hin dhagaamini. Sani namatti waan hin taane murteessu osoo hin taane abshir jajjabaadhu obsii ilmoo kee guddifadhu yaada gaarii namaaf barreessutu caalaa jechuudha. Kanaaf maal godharee bara kana baay'atee jiraayyuu namni bara kana biraan kiman sababee inni jaartii lammataa fuudha. Abshir haadha manaa Sa'idoo awwala sittin dhagaamini homaa miti. Garuu Sa'idoon intala yookaan shurrubbaa gadhiiftee sirbitu intala yookaan surreen sirbitu niitii ma godhatu heda moo biraan kima itti fufuu heda ana naaf hin galle yookaan itti fuftee shaarbii ma uffata intala shaarbii dhiiftee dabbasaa gadhiiftee yookaan rifeensa ofii gadhiiftee jaartii ma godhachuu heda garuu Sa'idoon moo biraan kimaan itti zallaqu heda biraan kiiftaa fi jaartii godhatu isaa waan isaa namaan galuu jechuudha. Biraankiin ima jira biraankii akka kanaa hin agarre. Kanaaf maraafuu haadha manaa Sa'idoo awwala rabbi siif haa laaffisu amrii kulli. Hundumaa keenya abbaan manaa keenya ka fuudhellee ka lammata fuudhellee sadaffaa fuudhuuf yaada. Ka takka fuudhellee lammata fuudhuuf yaada. Boonaree abbaan manaa keenyallee nurra fuudhuu obsaa fi dandeettii sabrii godhachuu qabna malee yaadu of cinquu booyuu hin barbaachisu. An akka kiyyatti jechuudha gorsa obboleeyyan kiyya maraafuu jechuudha ka abbaan manaa irra fuudhee ka irratti isin irratti fuudhinde gana isin irratti fuudhuuf ta'a narratti fuudhuu danda'ame yaaduma gaarii waan gaarii dubbatuuf waan gaarii komentii barreessanii jajjabeessuun baay'ee bareeda. Kanaafuu jajjabina qofa isin yaa kenna obboleeyyan kiyya. Nama jaalatan yoo bakka jaalatan sanidha. Abbaa manaa kan kee jaalattee abbaa manaa kee sootti jaalattuu yoo inni deeme haadha biraa fuudhe namatti dhugaanam sirritti namatti dhagama. Jaalattee of cinaa dhabdee yoo nama biraa argatu keessa namatti dhagama jechuudha. Nama jaalalaaf cinqamu yoo jaalate abbaa manaa ofii itti inaafa malee osoo jibbee ittiin inaafu jechuudha. Gara fedhe haa deemu akka fedhe haa ta'u jedha. Waan jaalatuuf wajji booyaa waan jaalatuuf aara akkamitti osoo hin jiru nama biraan irra fuudhaaf aara malee wanni biraa takka illee hin jiru afurillee yoo fuudhe jechuudha. Nama jaalatu tokko nama biraa argite keessi kee maaltu sitti dhagamaa ni beeyta jechuudha. Namni osoo abbaa manaa kee jaalatu abbaa manaa yoo dubartii biraa argite fuudhu miti dubartiin biraa biratti yoo argite waan addaatu sitti dhagamaa jechuudha. Kanaaf kana hunda nama jaalatutu namaaf gubata nama jaalatutu namatti aara malee kan nama jibbu achuu garagalee nama laalu jechuudha. Kanaaf himimmaan boostee booyuun isii baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Jaartii awwala maal godharree namni jaalalumaaf booya wanni biraa hin jiru. Obsuudha ka wanni biraa hin jiru danda'uudha waa mara alhamdulillah ala kulli haal danda'uudha. Amma nuyi yeroo ammaa kanaan hin baane jechuudha. Jaartii lammata fuudhuun saabota yeroo duraaniitiif jechuudha. Biyyan kiyya abbaan manaa narra fuudha jettanii gonkumaa isaaf yaadina hin cinqamina hin boo'ina. Ijoollee teessa wajjin gammachuun dabarsa gammachuun jiraadha. Gammachuun akka ilmoo ofii wajjin gammadanii jiraachaa yoomiyyuu hin jirtu jechuudha. Ilmoo yoon argatiin namatti dhagahama malee ilma argannaan abbaan horraa deemee haa fuudhu rakkoon qabu. Ilmoo kee sana wajji fataa jettee jireenya kan kee dabarsitee jiraatta wanni cinqamtu takka hin jiru. Waan takka illee yaadina aanatu dhugaa isiniin jedhaani ijoollee keessa guddifadhaati fataa jedhaa jiraadha. Indoom nama san biratti nama guddaa nama yaadaa nama homa kamiyyuu I don't care jedhee jiraatu jechuudha. Ka bakka hin kennineef kan hin cinqamne kan yaaddoofne fataa jedhee yoo jiraate
tarii niitii dura amma lammata fuudhesan dhiisee gara kan kee deebi'uu mala. Kanaaf viidiyoo kiyya kana fakkaatan baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.